mootummaan jijjiiramaa sirnoota darbaniin fayyadamummaan uummataa gama qonnaan akka galma hin geenyee fi luugama hojimaataan tolfame ciree tarsiimoo bocuun meeshaalee qonnaa ammayyaa'oo teekinooloojiin deeggaraman qonnaan bultootaaf dhiyeessuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessaa jira. Qonni hundumtaa dinagdee naannoo keenyaa keessaa shoora olaanaa kan taphatudha. Garuu hidhameet kan ture. Kanaan dura sirnoonni turan hidhanii kan turaniif qonni yoo cime qonni yoo jijjiirame akka uummanni keenya jijjiiramu waan beekaniif. Hojimaatanii qonnaan bulaan akka tiraaktaran qabaanne kan godhamaa ture. Qonnaan bulaan akka liqiin arganne kan godhamaa ture. Maaliif gabrummaa keessa tursuudhaaf. Mootummaan keenya jijjiiramaa Looreeta Nagaa Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu poolisiiwwan kana jijjiiruudhaan qonnaan bulaa keenya abbaa tiraaktaraa godhe. Jijjiirama kana qe'ee qonnaan bulaa Oromoo keessatti tiraaktarii fi kombaayinarri akka roorrisu, paampiin akka roorrisu kan godhe jijjiirama kana. Qe'een qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa Oromoo hundi ragaadha jechaadha. Jijjiirama kana qonnaan bulaa keenya abbaa miiliyoonaraa kan taasise, abbaa investimentii kan taasise. Mekanaayzeeshinii immoo keessattuu qonna keenya ammayyeessuuf oomishaaf oomishtummaa dabaluuf gateettii qotee bulaatiif qotiyyoo keenya qambaraa fi moofararraa bilisa goonee gara teekinooloojii ceesifnee tiraaktaraa fi kombaayinaratti akka fayyadamuu danda'an gochuuf hojiileen hojjetamee fi bu'aan gama kanaanis argame yeroo gara yerootti waggoottan 5 darbee fi bara amma xumuraa jiru kana keessatti abdii guddaa kan namatti horan raawwatamanii jiru. Hojiiwwan misooma qonnaa akkasumas hojiiwwan misooma baadiyyaa keessatti mootummaa keenyan yeroo ammaa raawwatamaa jiru. Gama hundaaniyyuu jijjiiramoonni gurguddaan jijjiirama asitti dhufanii jiran bal'aadha jechuudha. Keessumaa dameewwan qonnaa gama hundaanuu karaa faayidaa fi fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuu danda'uun hojiiwwan gurguddaan qonna keessattis misooma baadiyyaa keessattis jalqabnee hojjetamaa jiran bal'aadha. Utubaawwan gurguddaan arfan misooma baadiyyaa keessatti qabannee hojjechaa jiru. Waggoottan 5 darban kanattis jijjiirama asitti jijjiiramoonni guddaan naannoo kana keessatti akka inni dhufu taasiseeti kan jiru jechuudha. Waggoottan darban hojjetamaniinis qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa abbootii qabeenyaa gochuun danda'ameera. Kanaan dura qonnaan bulaan keenya investimentiitti ce'uu hin danda'u. Yoo ce'es madaaliidhuma abbaa qabeenyaatiif kennamu kan kennamaafi ture. Jijjiirama kana seera haaraa baasee qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya dhibbantaa 20 yoo qusate investimentiitti akka ce'u hiree kan horeef. Isa kanaanoo waggoottan darban horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa 27,000 oli kan investimentiitti ce'e. Lafa liizirraa bilisa argatee investimentiitti akka ce'u kan godhan. Investara fagoo wayirraa finnee kan itti ilaallu duun taane uummata keenya inisheetiiviidhaan deeggarree paakeejiidhaan deeggarree akka inni qusatu goonee investimentiitti ceessuudhaan abbaa kaapitaalaa akka ta'u kan taasisne jechuudha. Jiruu fi jireenya hawaasaa akkaataa barbaadamuunis jijjiiruu fi kan baroota darbaniirra lafa dachaan qotuu fi calla guddistuu barbaachisu dhiyeessuun qonnaan bultoota onnachiisuun danda'ameera. Lafti Oromiyaatti qotamu miiliyoona 6 gadi kan ture jijjiiramni kun yeroo dhufu. Ammoo lafti Oromiyaa hektaarri miiliyoona 11.9 qotamaatti kan jiru. Dachaadhaan olmoos kan guddate. Itti fayyadamni xaa'oo keenya dachaadhaan ol kan guddate. Gaadhaa gahaa miti. Kunoo jijjiirama gaaffii tokkoyyuu hin jiru jijjiirama. Qonnaan bulaa keenyatti humna horee jira jijjiiramni kun. Qonnaan bulaanis oomishaa fi oomishtummaan isaa akka dabaluu fi oomisha alargee keessoon bakka buusuun haala mijataa uumameen oomisha isaa gabaa biyya bakkeef dhiyeessee luugamaa fi giddu seentummaa tokko malee gurgurachuun bu'aa jijjiiramaati. Oomisha inni oomishe qonnaan bulaan keenya oomishni inni oomishe gatiin akka barbaadetti irratti muramaati kan ture. Tokkoon tokko oomishoota keenyaa duubatti deebinee haa yaadannu. Bunni maalirra ture? Qonnaan bulaa keenya buna bakka barbaadetti gurgurachuu danda'a ture. Qonnaan bulaan keenya buna ekspoort gochuu danda'a ture. Bunuma isaa. Sirni ICX jedhamu qonnaan bulaa keenya
gita bittaa biraati irratti ta'een turre. Ammoo waggoottan darban lafti bunaan uwwifame Oromiyaa keessatti dachaadhaa ol misoomee jira. Oomishti keenya waliigalaa dachaa lamaa ol guddatee jira. Qonnaan bulaan keenya mirga buna isaa oomishe biyya alaatti kallattiidhaan akka ekspoorti godhu kennamee fi qonnaan bulaan keenya ekspoorti gochaa jira. Gatii madaalawaa argachaa jira. Iddoon dhandhamaa qeeqee isaatti banamee qeeqee isaatti immoo dhandhama gaggeessee achumatti akka madaalchisee biyya alaatti ergu taasisaa jira. Jijjiiramni kun kana godheef uummata keenyaaf. Kanaaf waggoottan 5 darban gama dinagdeetiin karaan qoosaarra hin deemamne bu'aan qoosaanis hin argamne jechuudha. Bunni ekspoortiin bunaa toonii 200,000 gadi kan ture 470 kan ol guddate bara kana immoo sanaa olitti akka guddatu kan eeggamu bu'aa jijjiirama kanaati. Qonnaan bulaan keenya shaayii dhaabuu bira darbee akkamitti akka pirooses godhamu gaafachuutti kan ceesee jijjiirama kana. Qamadii kanaan dura biyya biraatii dhufee irratti gurguramu irraa baasee ofii oomishee akka itti gargaaramu gabaa biyya keessaa qonnaan bulaan keenya akka gargaaramu kan taasise jijjiirama kanaan dura qamadii biyya biraatti deeggarsaan qotame gargaarsa mootummaan biyya sanii godheen qotame qonnaan bulaa biyya sanii irraa bitamee dhufee asitti immoo sabsiidiin godhameetu doggomameetu magaalatti gurguramaa ture. Kanaan qonnaan bulaa keenya ajjeesaa kan turan. Ammoo qonnaan bulaan keenya oomisha isaa irratti gatii madaalaa argatee jira jechuudha. Sababa hongeen qe'ee irraa godhanamaa turettis dhiyeessii bishaanii fi marga loonii guutuunis danda'ameera. Qe'ee horsiisa bulaa qe'ee irraa godaanamu qe'ee irraa dheeffamu kan ture finna kan ijaare jijjiirama kana. Pirojektoota bishaanii pirojektoota daandii baadiyyaa Oromiyaa hunda walitti hidhan baadiyyaa gammoojjii keessatti immoo rakkoo bishaanii kan pirojektoota kanaan dura jalqabamanii dhaabbatanii hafan qofa xumuruudhaan rakkoon bishaanii hanga tokko akka salphatu margi oomishamee akka kuufamu yoo rakkoon dhufe qonnaan bulaan keenya humni dandamachuusaa horsiisa bulaa keenya dandamachuusaa akka guddatu kan godhe jijjiirama kana. Galmoota qonnaa afran hojiirra oolchuu akkasumas oomisha kanaan dura xiyyeeffannoo hin qabne madaqsuun hojiin milkaa'ina qabu akka naannichaatti hojjetameera. Utubaawwan arfan wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuun oomishoota biyya alaatirraa galan bakka buusuun oomishoota biyya keessatti oomishnu immoo biyya keessatti fayyadamuu qofa osoo hin taane gara biyya alaatti baasuun arfaffaan carraawwan hojii dargaggeewwan yuunivarsiitii keessaa ba'an kolleejjota adda addaatii ba'an hunda isaanii karaa hirmaachisaa ta'een hammachuudhaaf galmoota gurguddaa arfan kana giddu galeessa godhatamee hojiin jalqabameetoo jiru hojiiwwan gurguddaa jalqabneeti jirra jechuudha. Bara 2018tti lafa hektaara miiliyoona 3.4 kan ta'u qamadii bonaatiin jal'isiidhaan uffamee jira jechuudha. Kun jijjiirama guddaadha. Baadiyyaa Oromiyaa fi naannoo horsee bulaa bakka hunda isaati irratti iyyuu fudhanneetoo gaafa laallu hojiin kun uummanni aadaa hojii isaa kan itti jijjiirrachuu jalqabee fi gannas bonas maasaa isaati irraa akka inni hin dhabamne kan taasisaa ta'u dhufeedha jechuudha. Gannaan lafa hektaara miiliyoona 3.2 kan nuti oomishne. Qamadii bonaan garuu lafa hektaara miiliyoona 3.4 kan nuti oomishne. Agam kan bonaa kun fudhatama argachaa deemaa akka jiru agam tarsiimoon keenya fuulduratti deemaa akka jiru wanti namatti agarsiisu sirriitti hubachuun hin danda'amaa jechuudha. Kanarraa kaanee hojiin naannoo kanarratti inishitiivoota jenneetoo boonyeetoo jalqabneetoo hojjechaa jiru yeroo oomisha keenyaa akka inni dabalu taasisaa dhufee jira. Wabii nyaataa mirkaneessuu qabna jennee xiyyeeffannaa addaa kenninee hojii bal'aa hojjennee jirra. Bara darbe qofa bara 2018 misooma midhaaniitiin hektaara gara miliyoona 1 siqu hin qonna jennee karoorfanne guutumaa guututti qonneerra. Kanaanis keessattuu akkuma Arsiin qamadiin beekamu qamadii kilaasteraan qotuun hojii bal'aadha kan hojjetame jechuudha.
garbuun potenshaal guddaa keessattuu garbuu biiraa oomishuu wajjinis hojii bal'aadha kan hojjetame. Qamadii bara darbee qamadii dabalatee garbuu dabalatee waliigala baaqilaa dabalatee bara darbee hektaara miliyoona tokkotti siqu san qonnee kuntaala miliyoona 42tti kan siqu oomishni argamuu danda'ee jira jechuudha. Kun deemee Arsiin ofii qofa oomishee kan nyaatu odoo hin ta'in biyya nyaachisaa warshaawwan gurguddaa Arsii keessa jiruu fi Arsiin ala jirullee qamadiin asii fe'ameet rakkoo kana rakkoo warshaa keessa jiru qamadii biyya alaa hambisee rakkoo warshaa keessa jiru hiikuu danda'ee jira jechuudha. Kana qofa odoo hin ta'in garbuu kan Oromiyaan oomishu keessa parsantii 45 Arsiitu kabar godha. Kanaaf bara darbee hojiiwwan gurguddoo kan hojjannee milkeessuu dandeenyee jira jechuudha. Oromiyaa keessatti ruuziin kanaan dura hin beekamu. Har'a lafa hektaara miliyoona 1.5 irratti oomishuu jalqabnee jirra. Jijjiiramaan dura lafa hektaara 5,000 kan hin caalle irratti kan hojjetamaa ture. Isayyuu pookeetiiwwan xiqqaa irratti ta'eetu jechuudha. Har'a lafa hektaara miliyoona 1.5 oomishni yoo xiqqaate naannoo kana irratti oomisha kuntaala miliyoona 34 ol. Kun salphaa miti jechuudha. Oomisha isaa argachuu qofa osoo hin taane oomisha ruuzii sana wajjin immoo makaanaayizeshiniin dhufaatoo jirutu immoo jira. Poolisharoonni adda addaa naannoo kana keessatti galanii warshaawwan xixiqqaan gara qonnaan bulaatti gadi bu'aa jira. Gara qonnaan bulaatti ammuma warshaawwan xixiqqaa kana gadi buusnu carraan hojii warshaa sana keessatti galuudhaaf immoo qonnaan bulaan keenya ijoollessaa achitti itti fayyadamuudhaaf dandeessu immoo bal'inaan uumamaa dhufee jira. Hojjetameenis hanga humna oomishtummaa naannichaa madaaluunis danda'ameera. Akkasumas bara oomishaa 2018 fi 2019tti lafa hektaara miliyoona 11 ol qotame irraas calloomni gaariin argameera. Potenshaala keenya arguu jalqabnee jirra jechuudha. Potenshaala buna irratti qabnu arginee jirra. Buna irratti waan hojjechuu nurra jiraatu nutti agarsiisee jira. Ammallee hojii gurguddaa hojjechuu qabna. Ispoortii keessatti amma geenyu arginee jirra. Dhiyeessa gabaa irratti amma geenyu arginee jirra. Ammallee hojii guddaan misooma isaa irratti hojjechuu akka qabnu wanti nutti agarsiisu jira. Kuduraa irratti muduraa irratti hojii nama jalqabnee jirru jira. Inishitiivoota keenyatu deebisaatoo jira. Isaan sana bal'isnee deemuu akka dandeenyu akka qabnu wanti nutti agarsiisu jira. Beelada irratti akkasuma siif kaasuudhaaf yaale wanti jalqabnee jirru jira. Bal'inaan sana olitti deemuun nurra jiraata. Midhaan irratti wantoonni amma jalqabnee jirru baay'eetu jira. Wantoota jalqabnee jirru kanaa olitti qabannee deemuun nurra jiraata. Waliigala hojii qonnaa karaa ittiin guddachuun danda'amu. Karaa ittiin bal'isnee deemuu dandeenyu foormulaa isaa argannee jira. Karaa isaa argannee jira jechuudha. Karaa isaa sana babal'isaa deemuun gahee hunda keenyaa ta'a waan ta'eef naannoo kanarratti hojiiwwan jalqabamanii jiran kallattii nutti agarsiisanii jiranii. Egaa dhimmoota kana giddu galeessa godhannee hojiiwwan keenya bara oomisha 2018-19 xiyyeeffannoo guddaan immoo kennamee hojjetamaa turee jira. Hojiiwwan kanaan jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessatti dhufanii jiranii jechuudha. Bara darbe kana keessatti lafa hektaara miliyoona 11 fi tuqaa tokko kan ta'u ganna keessatti qonnee oomishni kuntaalli 300 fi 42 kan ta'u sassaabuun danda'amee jira jechuudha. Naannoo jirrutti oomishaa fi oomishtummaa keenya daballee galmoota qonnaa afuran galmaan ga'uun naannoo keenya haa ijaarru biyya utumnuun dhaamsa qophii keenyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii haga badaayinaa dhimma galma ga'iinsa galmoota qonnaa afuran irratti qopheeffadhe asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shoppaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.